Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee industiriiwwan hojii oomishaarratti bobba'anii magaalaa Finfinneetti argaman daawwatan. Daawwannicha booda yaada kennan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee jijjiiramaan booda damee industiriif xiyyeeffannoon addaa kennamee carraa hojii uumuu fi oomishaalee alaa galan bakka buusuu irratti hojjetameera jedhan. በስልጠናዎቻችን ትኩረት ከተሰጠው ዘርፍ ውስጥ አንዱ ኢንዱስትሪ ነው። Leenjii itti gaafatamtoota paartii badhaadhinaatiif kennamaa ture keessaa inni ijoon damee industiriitiin akkamitti jijjiiramni dhufuu akka danda'udha. Dameen industirii guddina biyyaatiif shoora olaanaa kan qabudha. Kanaafis oomishtotaaf haalli deeggarsi taasifamuu fi qabu mijeessuun hojii isa jalqabaati. Dameen kun dameewwan hedduus of keessatti qabatee waan jiruuf xiyyeeffannoon irratti hojjechuuf waliigalleerra. Waggoota 5 darbanitti ammoo bifa adda ta'een hojii hojjetameenis dameen industirii xiyyeeffannoo addaa argachuus himaniiru. በ5 ዓመት ውስጥ ያመጡት ለውጥ በጣም የሚገርም ነው እስከ መላክ ድረስ waggaa 5 keessatti damee kana jijjiiramni dhufe baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Amma oomishni oomishamaa jiru abdii kan namatti horudha. Gara fuulduraatti gara biyya alaatti erguuf kan hojjennu ta'a jechuudha. Guddina Itoophiyaas kan ariifachiisu oomishuu qofaa osoo hin taane erguu yeroo dandeenyudha. Daawwannaa kanarratti kan argaman kantiibaa itti aanaa fi hoogganaan biiroo misooma industirii obbo Jaan Xiraar Abbaay inishiyetiivii Itoophiyaan haa oomishtuutiin bulchiisii magaalaa Finfinnee ፈየደምቱ ታቴቲ ጀዳን በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የከተማችን ኢንዱስትሪ የማምረት አቅማቸው ኢኒሺየቲቭን ኢትዮጵያና ኦብሽቱ ጀዱን ደንዴቲን ኦምሽቱማ ኢንዱስትሪዋን መጋላ ኬኛ ደበሌራ ተውሰሞ ገሃሚቲ ከና ኦሊቲ ኦምሹ ቀቡ ኦምሻ አላገለን በከቡ ሱስ ቀቡ አለርጊ ረቲስ hirmaachuu danda'u qabu. Ijoon hojii keenya inni itti aanu hammintaa oomishaa dabaluu fi lakkoofsa industiriiwwanii dabaluu irratti hojjenna. Daawwannaa keenya har'aatiin gaaffii abbootiin qabeenyaa kaasan ni jiru isa kana furuuf waliin hojjetamuudha qabaas jedhaniiru. ያን ለማድረግ ደግሞ የሚያነሷቸው ጥቃቅን ነገሮች አሉ በአካባቢው አስተዳደር የሚፈቱ kana taasisuuf ammoo gaaffii muraasa isaan kaasan deebisaa deemuu qabna. Gaaffiin ka'an kan sadarkaa keenyatti deebi'uu danda'an ni deebisna. Kan mootummaa federaalaan deebi'us akkasuma. Walumaa galaan garuu damee industirii magaalaa keenyaa caalmaatti dadammaqsuuf hojjetamaa jira. Bulchiisii magaalaa Finfinnee damee industirii jabeessuuf deeggarsa walirraa hin cinne kan taasisu ta'us himaniiru.